ni cufama ta'uu baannaan jedhame sanaasaa jiru jechaadha. Kanaaf birrii keessan isa hojjettan kanammoo sinjalaa balleessuu baankiin keessan qarshii keessan qabatee ni cufamaa isa jedhuuf gaa biyyoota alaa biyya garaagaraa kan jirtanii foormii kana guutamuu waan qabuuf ta'uu baannaan immoo baankiin akkaawuntiin bilookii ta'aa ni cufamaa jedhamee waan dubbatameef namoonni hundiyyuu foormii kana guutuu. Natiksee eegumsi kee waaqa koo jalaalli kee naaf bayyaate oolmaan kee waaqa koo galaata kee. Kan ilmaa afura qulqulluu waaqayyo tokko lameen egaa lafa jirtan maratti nageenya waaqayyo isiniif haa baay'atu. Biyya keessas biyya alaas kan jirtan maatiyoon waaqayyo hundumti keessaniyyuu akkam nagaa jirtu. Ani nagaa kootii waaqayyo guddaadhaaf haa galatu. Kun Sanbee TVdha. Egaa Sanbeen TV sagantaalee furaa garaagaraa qopheessee isin biraan gahaa jira. Egaa guyyaa har'aa kana immoo mata duree isaarraa akkuma argitanii egaa kanaan duras karaa keessaayis akkasumallee gaaffii garaagaraatiin na gaafattanii ture. Egaa waa'ee baankii samuunaa dubbatamaa jiru nutti himii naan jettanii ture jechaadha. Kanaafiyyuu isa isiniif qabadhee dhiyaadheera jechaadha guyyaa har'aa. Waa'ee baankii kana isin wajjin haasofna. Information argadhees ni jira waan ta'eef isan isinitti himaa hundumti keessaniyyuu warri yeroo jalqabaaf gara YouTube kanaa dhuftanii YouTube kana jalatti sagantaaleen hafuuraa garaagaraa gaaffiin fi deebii kanuma walumaa galatti gaa namoonni amantaa biraallee hordoftan yoo jiraattan galaa guddaa sirraa ni argattu waan ta'eef hundumti keessaniyyuu akka nu hordoftan maqaa waaqayyootiin isin gaafannaa. Egaa subscribe gochuun like gochuun akkasumas viidiyoo kana immoo hiriyoota keessan biraaf ga'uuf share godhaa hundumti isaanii dhaggeeffachuu qabu waan ta'eef egaa bakkuma jirtan maraatti nageenyi waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Kun Sanbee TVdha. Waaqayyo hunduma keenya faana haa ta'u. Bultii gaarii. Egaan guyyaa har'aa egaa ani kanan jiru magaalaa Bishooftuu keessatti kana malee immoo gara magaalaa Finfinneettis bilbileen ture. Egaa anan jiraadhu magaalaa Bishooftuuti. Har'a baankii gara magaalaa Bishooftuu deemeen ture jechaadha. Baankii sadiin deeme. Baankii daldala Itoophiyaa jechaadha. Keessattuu namoonni hundi kan irratti fayyadaman baankii daldala Itoophiyaa jechaadha. Commercial Bank of Ethiopia. Afaan Amaariffaatiin immoo የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ kan jedhamu jechaadha. Egaan achi deemeen ture achi baay'ee dabareedhaan jechaadha. Namni baay'ee hiriiree jira jechaadha. Foormii kana guutuu fi foormiin kun guyyaa har'aan kun kan dhumaati waan jedhamaniif guyyaa har'aa kana akka malee hiriirri jira akka malee hiriiraan jechaadha. Gaa hiriira taaksii magaalaa Finfinnee caala jechaadha baankota keessa akkasumas Finfinnee keessattis akkasumatti hiriiraan jiru jedhanii. Egaa maaliifi foormii kana guutamuu waan qabuuf ta'uu baannaan immoo baankiin akkaawuntiin bilookii ta'aa ni cufamaa jedhamee waan dubbatameef namoonni hundiyyuu foormii kana guutuuf achitti hiriiranii jiru jechaadha. Egaan amma gaa maaliifidha baankiin kun bilookii akkaan ta'u yookaan immoo foormiin kun akkamitti dhufee foormiin kun maal yoo jechuu ni dandeessu. Egaa amma akka seera baankiitti erga keessattuu bara kanatti jechaadha. Daldala seeraan alaafaa baay'ateera. Kana yeroo isiniin jedhu immoo doolaara fa'aa biyya alaatti dhoksanii baasuu black marketii kana fa'aa kanatu baay'ata jechaadha. Kanaaf jecha kana hanqisuuf jecha kontirobaandii hambisuuf jecha amma fakkeenyaaf namni tokko guyyaatti qarshii 50,000 ol baasuu hin danda'u jechaadha. Namni tokko guyyaa tokkotti qarshii 50,000 ol baasuu akka hin dandeenye kana malee wantoonni garaagaraa jiru jechaadha seera kana keessatti ni beektu. Kana malee immoo namaaf qarshii erguu yoo barbaadan keessattuu namoonni biyya alaa amma ani qarshii nama tokko erguun barbaade qarshiidhuma duwwaa baadheen deemee akkaawuntii nama sunii irratti gala. Amma garuu akkaawuntiin qabu taanaan dirqaman baasa jechaadha. Baankii kamiyyuu yoo deemtan akkaawuntiin qabdan yoo ta'e akkaawuntii baastaniit
birrii erguu barbaaddan sun akkaawuntii keessanitti gashitanii akkaawuntii keessanirraa immoo gara nama sunitti ergitu jechaadha. Dura garuu akkaawuntii buukii baankii suni qabaattanis qabaachuu baattanis qarshiidhuma baattanii nameenyaa suniif ergitanii deemtu jechaadha. Amma garuu egaa baankii kamiyyuu yoo deemtan jalqaba buukii achiin qabdan yoo ta'e buukii sun baastanii qarshii irratti ergitanii nama suniif ergama jechaadha. Kanaaf bakka hunduu seeraan ala akka hin taaneef akkas gochuu jalqaban jechaadha. Seera baay'eetu jira jechaadha. Kana malee akkaawuntiin keessan haaraa ta'ee seeraan onlaayinii faan taane taanaan qarshii baasuu hin dandeessan jechaadha. Keessattuu qarshii 10,000 ol baasuun ni ulfaata jechaadha. Sirriitti onlaayinii ta'ee peendingii ta'ee sinii gadhiifamuu qabaa jechaadha. Kanaaf socho'uu qaba jechaadha. Akka socho'uu inni akka socho'u haa ta'u jedhanii warroonni itti iddoo isin buukii bantan suni akka socho'u taasisuu qabu jechaadha. Kanaan alatti 10,000 olillee sochoosuu hin dandeessanii jechaadha. Egaa kanadha baay'ee seerri cimeera jechaadha karaa baankii kana. Kanaaf jecha gaa baankiin akka ammas immoo gaa foormiin guutamuu qabu. Namoonni tokko tarii isinii bilbilamuu danda'a biyya keessa kan jirtanii ni bilbilu ture yeroo ta'e itti bilbilanii information gaafatu ture. Keessattuu warroonni kaan immoo tekstii erganii ture jechaadha. Baankonni kaan tekstii silkii irratti ergu jechaadha. Kanaaf tekstii suniin immoo laalanii namni ni deemu jechaadha. Namni immoo tekstii kana laalles immoo jiraachuu danda'a. Kanaaf ni bilbilu ture bilbilanii ragaalee tokko gaafatu ture jechaadha. Amma gaa ragaan barbaachisu maalidha? Foormiin guutamuu maalidha? Yoo jenne immoo tokkoffaa maqaa haadhaa ni gaafatu. Maqaa haadhaa kana malee immoo waraqaa eenyummaa haaree fi bakka dhalootaa bakka garagaraa bakka waan hin guutamne fa isa guutanii guutummaan guututti kan keessan akka ta'e haaressuudha jechaadha. Kanadha jechaadha foormiin guutamuu qaba jedhanii isaan haasaa jiranii. Kanaaf akkuma sila siniin jedhe egaa magaalaa Bishooftuu dabalatee magaalota biraatti hiriirri guddaan akka turedha jechaadha. Egaa baankii irratti namoonni foormii kana guutuuf hiriiraa turan jechaadha. Guyyaa har'aa kanaanis gara baankii daldala Itoophiyaa iddoo 3 jiru kan magaalaa Bishooftuu damee buufata konkolaataa kana malee immoo Qaajimaa as immoo damee Baabbogaayyaa kan jedhamu immoo ganda tokko keessatti kan argamu ni jira. Egaa achis deemee ilaaleen ture hiriira guddaatu jira jechaadha. Hiriirri isaa baay'ee namni hiriireeti jechaadha kan jiru. Foormii kana guutuuf hiriiranii ture jechaadha guyyaa har'aa kana. Kanaaf achi deemee uummanni foormii kana guutaa jiru jechaadha. Egaa warroonni biyya alaa biyya garagaraa jiru kana foormii kana akkamitti guutuu dandeenya? Baankiin keenya nurratti cufamaa birriin keenya irratti gashine kun dhabuu dandeenya jettanii gaaffii garagaraa kaastaniittu warroonni biyya alaa biyya garagaraa jirtan gaa qarshii keessan ganagaa baankii keessattuu nigdi baankiidha amma gaa foormii kana sirriitti guuchisaa kan jiru ni cufama ta'uu baannaan jedhame sanaasaa jiru jechaadha. Kanaaf birrii keessan isa hojjettan kanammoo sinjalaa balleessuu baankiin keessan qarshii keessan qabatee ni cufamaa isa jedhuuf gaa biyyoota alaa biyya garagaraa kan jirtanii egaa isin biyya alaa jirtu biyya keessan jirta waan ta'eef egaa isin qarshii keessan erguu ni dandeessu jechaadha. Gaafadheedhaan bilbilee hiriyaa koo baankii keessa yeroo baay'ee baankii kan hojjetu jira. Yeroo dheeraaf baankii kan hojjete hiriyaan koo tokko ni jira waan ta'eef magaalaa Finfinneetti bilbilee gaafadheera. Akkamidha waa'ee baankii kanaa jennaan foormiin kun guutamuu qaba. Kana malee immoo guyyaan dhumaasaa har'a jedhameera. Guyyaan dhumaasaa har'a inni jedhames illee gara fuulduraatti butameera dheereffameera jedhaniiru. Har'a qofaa miti warroonni hin guunnes itti fuftanii guutuu ni dandeessu. Kana malee biyya alaa kan jirtan immoo gaafa dhuftan foormii sun guutuu ni dandeessu. Rakkina hin qabu kan jedhu namuma baankii nigdi baankii daldala Itoophiyaa irraa hojjetu irraa information fudheera waan ta'eef akka mataa kootti warroonni biyya garagaraa biyya alaa jirtan akka hin raafamne akka hin sodaanne qarshii keessan illee erguu dandeessu jechaadha. Baankiin tokko cal jedhee qarshii namaa dafqa namaas cal jedhee hin cufu hin fudhatu jechaadha. Kun seeras miti. Kanaaf amma nameenyaan sun dhufutti amma foormii kana hin guunnetti qarshii sun illee baasuu hin danda'u malee foormii kana guuttatee inni fageenya jirus gaafa fageenya irraa dhufe foormii isa barbaachisu sun guuttatee qarshii isaa fudhata malee qarshii kee fudhattu qarshiin kee hin jiru kan jedhamu hin jiru jecha. Kanaafiyyuu akka hin sodaanne
qarshiin keessanis hin hafu, qarshiin keessanis hin fudhatamu, buukiin keessanis hin cufamu jechaadha. Kanaaf guyyaa isaas achi qeera warroonni baankii kanatti fayyadamtanis illee akkuma ammaatti akka itti fayyadamtanii isiniin jedha jechaadha. Kanaafidha foormiin guutamu kanadha. Guyyaa isaas achi butameera jechaadha. Egaa walumaa galatti seera amma egaa wanti akkanaa kun yeroo duraa tokko waggoota lamaan dura wanta akkanaa hin jiru. Amma reef waggaa guutuuf natti fakkaata wanta akkanaa kan dhufe waa'een illee qarshii baay'ee baastanii qarshii guyyaa torbanitti nama 5 oliif illee qarshii erguu hin dandeessanii. Amma qarshii erguu amma qarshii 5,000 ol torbanitti nama 5 ol erguu hin dandeessanii. Kun maaliifidha? Qarshii seeraan ala akka qarshiin seeraan ala akka sosochooneef jechaadha. Namoonni qarshii seeraan ala baachuudhaan doolaara bituudhaan bakka ikonomii biyya kanaa gadi buusu waan ta'eef ikonomiin biyya kanaa immoo akka ol ka'uuf jedhaniiti natti fakkaata. An akkas gochaa jiranii garuu doolaara faa doolaarris baay'ee ol ka'eera waan garagaraatu jira waan ta'eef jireenyis qaala'eera kanarraan kan ka'edha. Egaa kana sirreessuufidha. Haa ta'uti wantoonni kun immoo miidhaas fidaanii jiru. Amma fakkeenya namni tokko yoo rakkatee waan bituu danda'u tokko qarshii 60,000 bita yoo ta'e 50,000 ol baasuun hin danda'amu. Amma sirreessan ta'uun beeku malee dura akkasidha bakka argaa. Waan kanayyuu sirreessanii qarshii 60,000 mi'a tokko bituu yoo barbaadan guyyaa tokkotti 50,000 ol baasuu hin dandeessan siniin jiru waan ta'eef baay'ee rakkisa jechaadha waan ta'eef egaa hin beeku. Kanadha. Walumaa galatti wantoonni baankiidhaan wal qabatee egaa kana fakkaata. Isinis bakka akka sodaannee raafamne kanadha jechaadha. Guyyaa irraa kanaafanii viidiyoo kana isiniif qabadhee dhiyaadhe haala kanaan jarjarsaan waanan hojjadheef akkasitti kana isiniif dhiyaadhe. Kanaafiyyuu guyyaa irraa kana gaafadheera jechaadha. Kanaaf egaa warroonni biyya alaa keessa jirtan keessattuu biyyoota arabaa keessa warroonni jirtan akka raafamne jechaadha. An hojjettan kana dafki keessan hin badu, dafki keessan badee yookaan immoo namni biraa akka fudhatutti jechaadha. Namoonni tokko maaloo kan jechaa jirtan waan ta'eef egaa homtuu homaa hin ta'u waan ta'eef sodaatinaa isiniin jechuun barbaada. Egaa kun Sanbee TVdha. Sanbeen TV'n sagantaalee garagaraa akkuma kana informationii garagaraa isiniif ta'ullee isiniif qabatee dhiyaata waan ta'eef hundumti keessaniyyuu egaa warroonni haaraa taatan subscribe godhaa. Viidiyoon kun yoo isinitti tole immoo laayikii godhaa. Sheeris akka gootan hiriyoota keessaniif guruppii qabdan irratti waa'ee baankii kana namoonni baay'een hiriyoonni keessan baay'ee sodaachaa baay'ee nahaa jiru waan ta'eef egaa sheer akka gootaniif maqaa waaqayyootiin isiniin gaafadha. Walumaa galatti hanga ammaatti kanaan turre egaa arjummaan fi dhiifamni waaqa keenyaa iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu. Eegumsi ergamootaa, kadhannaan qulqullootaa, jaalalli duuka buutootaa, araarsummaan haadha keenya Dubroo Maariyaam hunda keessan faana haa ta'u. Biyya alaas biyya keessas kan jirtan waaqayyo akka arjummaa isaatti akka dhiifama isaatti isin haa eegu isiniin jechuu barbaada. Nagaa ta'aa, kabajamaa, ulfaadhaa. Egaa guyyaa irraa ganagaa waa'ee baankii kanaa isiniif kaaseera. Warroonni biyya biraa jirtan rakkoo hin qabu. Biyya keessa kan jirtan immoo baankii dhiyoo keessan jiru yookaan immoo baankiitti akkaawuntii keessan baastan deemtanii dubbistanii sirreeffachuu dandeessu waan ta'eef haaluma kanaan qabadhaa isiniin jechuun barbaada. Nagaa ta'aa, kabajamaa. Waaqayyo hunduma keessanuu haa eebbisu, hunduma keenya eebbisu. Kabajamaa. Na tiksee eegumsi kee waaqa koo jaalalli kee naaf baay'ate oolmaan kee waaqa koo galata kee.